Haya yoyya akkam jirtan nagaa fayyaa anaa dhufu baga nagaan dhuftani. Maali jirtan? Babaaro fayyaa. Okay. Me arra agenda wala marra dubbanna. Waa'ee lola dheengadda injifannoo mootummaan Itoophiyaa haleella yookaan ija diimtuu warra shororkeessitootaatiif agarsiise waa'ee droonii lola droonii sanirraa dubbanna. Lammaffaa Oromoon gaafii Oromoon tuquu sodaattee jira. Oromoon eessa dhaabbachuu qabdi waan jedhu eliitiis taate akka dhaabattiis taate namoonni sosodaataniituma cinaa deddeemaa jiranii. Dubbii sanillee sirriitti irraa dubbachuun barbaachisaa na fakkaata. Maaliif jennaani Oromoon eessa dhaabbachuu qabdi, maaltu isii baasaa, haramtu isii baasaa waan jettu tanas as sirriitti fatabayyanuu walii godhuu qabna jechuudha. Kanaaf share walii godha taa'a dhaggeeffadha. Thank you so much waan dhuftaniif. Ta duraan dura leencatti hin bu'ini jette arra ajandaan keenya osoo leencatti hin bu'in jettu oduu haaraw amma dhufte takka jira. Within like just sa'a tokkollee hin guunne. Uummanni Tigraayitti የሻዕቢያ ቅጥረኛ በኮሎኔል በየነ ኪዳነ አርሚ 11 ስለላ አዛዥ ሰልጥነው የትግራይ የሰላም ኃይሎች ለማሸበር የተላኩ 5 የወራሪው ህወሓት ቡድን የጎጥ ቡድን ዛሬ በቁጥጥር ስር ዋሉ ጀነራል ይልማ መርዳሳቱ መጠንሴ which is a good news kun waan haaraw amma sa'a takka durechuudha. Kunis akkuma jirutti dheengadda maaltu uumame seetan ummanni waraanni TPLF Affaar seenuudhaan godina yookaan naannoo Affaar seenuudhaan yoo xiqqaate waradaa 6 qabatanii turanii meeshaa waraanaa dur dhoysan hunda baafatanii meeshaa waraanaa san hunda baafatanii maal ja'anii mootummaa kana test goona ja'anii Affaar seenanii turan jechuudha. So maaltu teessan booda mootummaan ka'eetii drooniidhaan shaf godheechi drooniidhaan amma erga drooniidhaan ummata dha'ee ummanni ka'ee baqatee Tigraay deebi'ee jechuudha waraanni TPLF. Isaan dura wanni isaan fedhan mootummaa kana test gochuu takka waraana akka walii banan fedhanii waa hedduu barbaadan publicity barbaadan waa hedduu fedhan garuu akka isaan yaadanii miti. Dhiirti duraan itti himte aboo adabadha lolatti nun naqina yoo takka lola seenne immoo lolli kaduriin adda hin feenu nuti lolan barbaannu nuti ajandaa hedduu qabna waan misoomsunu hedduu qabna nuti rakkoo dilata qabna ta'e hiikkachuu qabna hojii manaa dila qabna nurraa dhaabbadhaa jee kadhatee didee ni tuffatti jarri xaaxaa jetti harki hanna bare maal jette Oromoon dooluu sosohan jenne harka hanna bare TPLF akkasi dhiirti fuutee shaf gootee jechuudha xayyaara xixiqqoo saniin wanni tanaan jechuudha drooniidhaan. So kanaafuu amma adabattee jirti jechuudha. TPLFinis adabatte ija diimtu agartee jirti jechuudha. So amma ceetee wannummaan isiin nurraa qaba. Wanni droonii maali maqaan isaa Pretoria waliigaltee Pretoria mootummaan cabsee jira jettee wanni isii waywaatteef duraan test godhuuf deemanii jechuudha. Hin taane waan ka'aniif hin arganne. Maal jaan Abrahaam waan kheef hin arganne jenne ka'abaan jiise jee waan kheef dhabe jaan beeytanii isinis waan kaateef dhabnaani arraan tan Pretoria cabsanii maarre jaan akkana laal dhiirti amma booda safaataan hin jiru gizee dhawan sirrii godhuu qaban bakka akkana ija diimtuu garsiisu nama biyya shoorar keeysu kaateetuma gizee isaan balaaxaa godhan gizee dubbii balleessan ka'iituma laal maalumaas cinqe teknooloojii katole kana amma isaan sanuu jaani meeshaa waraana zuha sosti o qadur awwalan hunda baasan jaan meeshaa waraana gurguddaa kan fudhatanii dhaqan jarri harka wanni dhukka irraa kaafte jechuudha takkumaan droonii qofa ganaa bar lolli nee galle bar arraan tana maali jetti waraana karaa sheerra Itoophiyaan naqatti ajaa'iba kana qophaa'ee taa'u jira drooniin kun immoo khalafa dheeraa deemuu fi khalafa gabaabaa deemuu jira. Droonii kunis ganaa qophaa'ee taa'e ganaan jalqabne kuni just like shaf malaa ijoollee hudduu jala garafan agartee xiqqashuma hudduu jala garafanii jechuudha amma hin xu'inne. Amma gaa isaas Afoorqii namni inni abdate guddaan tokko yoo jiraate wayyaaneedha test godhe argee jira jechuudha. So kanaafi jara keenya kun mootummaadhaaf injifannoo guddaadha maaliif jennaani
bagetti agarsiise ija diimtu agarsiisu qaba mootummaan ammaan booda shororkeessa hunda mootummaan ija diimtu agarsiisuun dirqama hin barbaachisu ummata kana maarree hin barbaachisu sosobuun hin barbaachisu khadidee wanni jiru garafu baqa yaa so amma gaayoo isaan didanii ittimee jira mootummaan nuti qay bahariin yookaan galaanni diimaan waan gaafii keessa jiru miti ni fudhannaan sun jala muramee jira ammoo diddanii itti nuun dhiibinaa dura karaa nagaa isin gaafanna karaa nagaatiin isin gaafanna haqa keenya karaa malee nurraa fudhattanii nu deebisa yoo lakkii jettanii itti nu dhiibdan itti nu nafxan immoo ama 30 saniin eeggannu garuu tarsiimoof haala eeggachaatuma misooma keenyaas ooffachaa projektiilee sila irra fardii dalagachaa maaliif ni beeyna waraanni hagam takka akka maallaqa nama harkaa fixu ni beeyna gaafa waraana seentu loojistikii jira xiyyiitiintu maallaqa doolaara tokkosta waa hundi maallaqa ittiin dhiistu haa isaan dhufani ati amma maal goota waraana kee jabeeffatteetuma silaa dirooniin kaati oomishattu xiyyiitiin kaati oomishattu tankii madfi xiyyiitiin kaati oomishattu kilaash kaati oomishattu dubbiin akkuma lola Yukreenii fi Raashiyaa ta'uu deemti jechuudha Ameerikaan Yukreenii meeshaa itti khannitee dadhabde gaafa mootummaan jijjiiramu harka jalaa fudhate Donald Trump why because Yukreenii oomishattu ture arrammoo Itoophiyaan waa hunda ifiif oomishachaa jirti kana godhattu niin qabatteellee waraana seenuun qabdu ammeetiin tooftaa fi haalaa fi yeroo itti eeggachaa deemaa jirti which is good kana mootummaa Itoophiyaa waan amma godhe irratti dhugaa waan ittiin boonu waan itti nu boonsu san gubbaan ijoolleen smartiidha anyway lolli Tigraay akkasitti shaf godhamee dawaa isaa argatee adabatee taa'ee jechuudha amma booda yoo dhufan kana caalaa dhaaman jechuu maaliif they knows humna Itoophiyaa baranii jiran ammas addunyaan smartii taatee jirti addunyaan kilaash si aqaabalti addunyaan qawwee si khanniti malee addunyaan dhuftee si loltuun jirtu arraantan Itoophiyaan komaandoo jettaa humna waraana lafaa jettaa waa hunda jettaa mileenaan oomishatteeti ka Afrikaaf sodaachisu qabattee deemaa jirti joolleen teenya arra smartii taatee jirti ikonomii qofaaniif jabeessaan jirtu kana beekuu qaba firaa fi dinninis ikonomii qofaanii miti jabaachaa jiru arra ikonomiinis jabaachaa humna waraanaatiinis if jabeessaa meeshaa waraanaalee maaliif agarree namni humna qabu akka inni kabajaa qabu agarree jira kanaaf akkana wixxifatee isaas Afoorqiin ajjeesuuf deema Abiyyiin ajjeesuuf deema akkana wixxifachaa jira eenyu irra teesti godha wayyaanee irra teesti godhe wayyaaneen takkitti teesti gooteen diroonuma qofaan hoodhu bishaan kee jetteen jechuu dhiirti san qofaaf huno ammaan tana nu qabaa nu gadhiisaa boo'icha biraa keesseenan jechuu Piraatoriyaan cabee nu dhayin jechuudha kuni boo'icha kun injifannoo mootummaati mootummaan gana osoo lolan jalqabin injifatee jechuu jara kana isini galee soo kana fi abbuma fedhe maan taane fedhu faannoo haa ta'u abbaa barbaade maan taane nama biyya jeequuf nama biyya jiisuuf deemaa jiru nama shororkeessuuf deemaa jiru mootummaan tarkaanfii ilaaleessa kana irra fudhachuun waan sirriiti waan ta'uullee qabu jechuudha akkana tabira ajandaan lammaffaa maali Oromoon haram dhaabbachuu qabdi amma lolatti seennee jirra Oromoon eessa dhaabbachuu qabdi waan jedhu maaliif ummanni sodaata maaliif tuquu sodaata dubbitan maaliif tuquu sodaatan eega hatataadhaan haasoo dhadheeraadhaan usteetuma taayimii namarraa gubuu osoo hin taane Oromoon eessa dhaabbachuu qabdi eenyu bira dhaabbachuu qabdi tana kiliir godhamuu qaba ummata keenyaaf namu ijjannoo isaa baruu qaba ijjannoon teenyaas eessa akka taate namu barachuu qabna eessa akka dhaabbachuu qabna sinigala maalirra dhaabbanne akkamitti maaliif sababni hoo sababniin ani eenyu bira akkaan dhaabbadhu baruun qabaa jechuudha arra xalaanni keenya guddaan diinni keenya guddaan tokkoffaan hiyyummaa number 1 jaa hiyyummaa tak number 1 hiyyummaadha diinni guddaan Itoophiyaa kana nama wal nyaachisee nama wal fiisaa jiru hiyyummaa namni gaafa hiyyoome corruption seena namni gaafa hiyyoome angoo dhufee taajiruuf dhufu namni gaafa hiyyoome wanna jira jechuudha namni Itoophiyaa wanni guddaan isi rakkisaa jiru hiyyummaa tak hiyyummaa keessa akkami baanaa that's number 1 question
akkaataan itti hiyyummaarraa itti bahuu qabnu akkamii? Number 1. Number 2, diinni keenya guddaan Egypt, Masri. Qabadhu tanas, qabadhu nootii qabadhu abba. Qabadhu. Usteetuma asii galgalaa ganama boochiftu taaziyaa nama boochisu qorqalbii namaa qofa ajjeesuuf galgalaa ganama hin tattaafatin. Yaa lammaffaan diinni guddaan Masri qabadha, Egypt. Sadaffaa diinni guddaan Shaabiyaa. Dhaggeeffadhu kottaa abba, dubbii dhiiraa taa'ee dhaggeeffadhu. Dhiirti akkana irra sii baati Quraana. Afraffaan diinni guddaan Itoophiyaa ergamtoota biyya keessaa jechuudha. Ergamtoonni kun ergamtoota biyya keessaa. Ergamtoonni kun eenyu faadha? Abbuma fedhe jechuudha. Abbuma fedhe. Abbaa Shaabiyaaf ta'e wayyaan eenyu Masriif alkallattii yookaan kallattiin yookaan of tuulummaan yookaan faayidaa dhabuudhaan ani angoo maaliifin dhabe takka anaatu isinii kana walitti qabee isin bulfachuu qaba. Ani waggaa 27 bulchee ammallee anaatu angoo deebuu qaba. Kaanis lakki ani isiniin kun ka Oromoo keessaatiin baana. Ka Oromoo keessaallee lakki anaatu bakka san taa'uu qaba jechuudhaan of tuulummaadhaan bakka san qabannu malee barcuma san qabannu malee jettan. Barcumni takkumaa jira biyya san keessa jira keenya. Barcuma takka qabna. Biyyaas takkuma qabna. So amma diinonni keenya gurguddaan afran kun hiyyummaa, Masrii, Shaabiyaa, ergamtoota. Ergamtoonni kun maqaa afaan faranjiitiin baandoota jechuudha. Baandaa jechuudha. Baandoonni kun osoo hin beekin kallattumaan yookaan alkallattumaan baandaa tahaa jiranii jechuudha. Maal gochuudhaaf biyya fi cabsuuf tumsa ulee namaa tahaa jiranii jechuudha. Kanaafi Oromoon eessa dhaabbachuu qaba? Akka Haji Xiinxalaa tokkotti, anamma akka yaada kiyyaa tokkotti yookaan akka falmataa Ibroo tokkotti Oromoon eessa dhaabbachuu qaba? Okay. Amma yeroon mootummaa kana gamaaggamu akka nama tokkotti yeroon mootummaa kana gamaaggamu maal naa hojjete gaafii guddaadhaanaaf maal naa godhe takka. Amma namoonni ijjitu lama beeka. Ija keessaatii fi ija alaa ija waa agarti. Amma tun ija wooma agarti. Akkumaan hin gufanneef kan agarti. Ijji immoo ta qalbii jira keenya. Warri ija qalbii qabu ganamaan jalaa dhaabbate akka Haji Xiinxalaa, akka Caffeeraa Ammis, akka Diimaa Labuu dhiirti ganama qabsoo waliin gaggeessaa turre ganamaan dhaabbanne ji'a 8 dura. Hello, maaltu deemaa jira jennee jechuudha dhaabbanneef gaafan. Jarana maal what the hell is going on? Maaltu deemaa jira? Okay. Maaliif duraanuu faayidaan feenu nuti? Faayidaa tokko waan naan jee. Qoy namni tokko illee faayidaa argateeti asirraa lafaa oola. Isin faa warri maal argame maal lafallaftanii naan jee maal. Ta duraan dura qabsoo jechuun waa argachuuf qabsoo itannaan ati qabsaawaa miti gana umaahu. Takka nama faarsuuf qabsoo itaa takka faayidaa dhuunfaatiif qabsoo itaa jechuun no way. Ani ilaalchi falmataa Ibroo dhibbatti. Falmataa Ibroo gizee hunda. Anaaf hiriyoota kiyyallee dabalatee dhugaan isin hima. Nuti warra kuulii carraaqqatee nagaan jiruu bareedduu jiraachaa jiru ammallee jiraachuufillee kaayyoo qabna. Jiraachuufillee kaayyoo qabna. Immoo maal feena? Qabsoo Oromootun akka isiin galma geessu feena. Ta arganne tun akka isiin nu harkaa baatu waan hin feeneef malee nuti jibbaa nama dhuunfaa tokko irraa hin qabnu. Tana namuu guyyaa aduu namuu ni beeka. Namni immoo gaafa dhugaadhaan deemu sodaan qabu tana baradha. Namni dhugaa qabatee deemu, namni waan sodaanne, namni sookeenni hudduu duuban jirre gizee hunda iftee deemaa iftee dubbata akka keenya kana jechuudha. Hin qaanfatu. Arra yoo fedhe Jawaar faarsa, boru Abiyyi faarsa, boru Marroo faarsa. Maaliif? Mirga qaba jechuudha. Yoo arra Marroo waan gaarii Oromoof dalaga je'ee itti amane falmataa Ibroof Marroo faarsa. I don't have problem. Ani dhagaa miti isin himan jira nuti dhagaa miti. Nuti dhagaa miti. Dhagaa haroo keessa taa'u takka dhagaa laga keessa taa'u bishaan gizee hundarra yaa'u kan jijjiiru. Nuti dhagaa miti. Ilmaan namaati. Yeroodha. Teknooloojii ilmi namaa jijjiiramaa jira. Qabsoon jijjiiramaa deemti. Istaayilli qabsoo jijjiiramaa deemu bakka takkan taa'u. Kanaaf nuti yeroo wajji shiftu godhaa deemna. Kamtu faayidaa naa qabaa ummata kiyyaaf haja'u san laalla malee nuti. Abaluun ani jaaladhu. Narraan tuqina bar ijoolleen takka amma ijoolleen miskiinni gawwaan takka yataamaan asirra teessee bobboochuu takkaa jira amma. Asii TikTok kanarra wal guurrattee galgalaa ganama nama mana taaziyaa seenee bar.
والجورتني قلقلها جنما نومتكو بروتكت جوتشو الأف أكنا برهركتي مرني هنتقنا خوني شيطان أبي شيطان جران أكسيمة لكي يو جال لا نور جالة تنقاش نيمنا نمني هنك هي نما جالة تنجر يون سجالة دكتي دومي سخيس تجيسان قاف أتي خرر رامي تفورتين كسيديس بكا أمنت أمل خين يكون مالف ور افتهبوا لا وانت هنف قاف أول سيفونوس أول سيفونا قاف أتي قديفنا سمو قديفنا بكا that's it مالف دبومات أكسيكا مالف سوكيني نتنجرو هدو با سوكيتن كم سينيغالا خناف خمتو أورومو باسا جيجي جنيت انتلو خران أورومو باسنو أسكبني أتشكبنيت انتلي لاليتي نمتشي هون dhugaadha haga duraasan itti duulle qeeqne arrabsine waa meeqa jenne waa takka gurri isaa hin duuda jaamaadha hin dhaga'u eda kaayyoo qabu inni qaba amma gizee teenyee ilaallu inuma inspire nu godhu eegala anamma personally anamma youtube kana hoggaan seenu namoota inspire na godhanii jira jireenyuma kiyyaafuu warraan dhaggeeffadhu jira inspire warra na godhu jira amma abi akka biyyaati miti personally inspire na godhu eegale haasawni sana umaan ane amma dhaggeeffachaa namumaan an akkasitti balaaleffachuu ture santu dubbii tana haasoo jiraan jaagisee takka wallahi dhugaan isin haqma rabbiiti sana umaan ani balaaleffachuu ture santuutu haasoo kana haasoo jira maaliif jennaan ilmi namaa kun beeytanii namoota inspire si godhanii jira jireenya kee keessatti isin barbaachisa jiran namoota inspire sin godhan dhaggeeffadhaa gisee hedduu maaliif jennaan inspire jechu wanna isin godhan laale sammuun namaatun yeroo hundaati yoo nama negative cinquma haqaaru dhaggeeffataa oolte sammuun tee cinquma haqaaramti bakka waan biraan agartu sammuu tee tana simintoodhaan gurra cuqqaalte simintoon gurra si cuqqaalan ati wanni ati agartu booyicha cinqii hiraar kanuma agarta bakka hin agartu waan biraa hin dhageessu maaliif jennaan nulleen akkasuma turre jiran yeroo dheeraadhaaf akkasuma turre bar hin dhageenyu maaliif gurra simintoon cuqqaallanneeti nama erga nama arrabsu erga nama qeequ erga inni kun badaa jennu quba wanni jenne jechuudha garuu gaa ilmi namaa waan takka beeku qabda ilma namaa tokko beekta oromoo waan jette dubbii gala dhoorkan malee dubbii bahan dhoorkanii jette oromoon ilma namaa kanas mee carraa kanniif ilaali waan je'u kana hujitti ni jijjiira jettee ilaalte ilma namaa kana yoo namni kun hujii jijjiiree si garsiise waan nin godha hojjetee si garsiise waan itti seene lolaas ta'u cabsee si garsiise wanni kun namni kun galgalaa ganama afaan isaa irraan buutu biyya tana ummata kana misoomsee jedhan oromoon tiyya ummata guddaadha sababal'aadha yoo Itoophiyaan tun guddatte sabni irra guddaa benefiita argatu oromootii yoo oromoon tun cabxe yoo biitti tun cabxe yoo biitti tun hiyyoomte namni hundarra hiyyoomu sabaqii tana jala mureen beekan kanaaf namichi kun galgalaa ganama abjuu isaa mul'ata isaa visionii isaa dreamii isaa galgalaa ganama nutti ibsaa jira waan jeemmoo hojiitti jijjiiraa nu gorsaa jira laalle gaamma jenne akkana dubbiin okay eega akkas taate tabiraalleen wanni faaktoroonni tokko tokko dabalamanii waggaa lama dura erga bakka aboo dhiisaa namichi kun nama gaariidha kursii haa jala qabnu oromoontu yoo diigamte nu diigamaa dhiisaa jennaan achuma qabanne jechuudha bakka erga baaragaan guyyaa san qabanne erga alaagalle hiriira namicha qabanne namichi immoo gisee laallu namichi akkuma afaan isaa deemaa hujiin isaallee dammaa jechuu maal goonare yeroo godhee fi yeroo kanneef soo kanaaf oromoo faayidaa qaba yes maaliif jennaan ni qorannaa ilma namaati nulleen gaafii question goonuti maaliif jennaan maal godhe namichi kun amma fakkeenyaaf abii waggaatti erga aangoo dhufee waggaa 7 waggaa 4 dura lolarra fixee waggaa 3 boodaa kana yeroon inni misoomaaf gattaa'e maallaqa hagam takka hatee jenneef gaafanne maallaqni hatuu miti kitaaba gurgure mana barnoota 35 itti jaaree chigginyi faadhatti bitta namichi kun daammiins namichi kun biyya guddisuu fedhii qaba biyya guddisuudhaaf biyya misoomsuudhaaf wanni gaarii qaba so hoolaan abbaa gaarii qabu duma ala khaayir rafaa yookaan leenci tokko yoo hoolaa dhibba hoggane hoolayyiin dhibbanuu akka leencaatti barooddi kanaaf namni kun oromoon maal godhuu qabdire eenyoo ji dhaabbachuu qabdi hiyyummaa wajji dhaabbattamoo amma gaafii duratti si deebuu jira jechuudha amma fatabayyanuu si godha hiyyummaa sanii wajji cittoo hoqqachuu feetamoo jiruuf jireenya kee guutuu taak yookaan masrii wajjiin taate
يوخان شابيا وجتاتي مصرين بر نما خيسة خوتي بشام مسنون تهيدنو سلاي إرجتي بساس إرجتي بر ونرتي أنا رتي مسنوه إني جت بر نما رادوب بتشو جرخين مصرين بشام مسنون تهيدنو رادوب بتهاجرتي أرانتن خنا جتشو مصرين دينا خين شابيان وقاس الدمي شنقوتو ونين نتشتاوف إثيوبيا بالليسو قفافي وان براتك كان قبو كايو إسا وجد أبتشو قبدي مورمون مصري وجد أبتي مو مسكينو ما وجد هيسيج اتوه قوچو فيتي مو يوخان جرخنا وجد باندا تاتي جرخنا في إرقمتي بيتنا جيسو قبدي تانا قافين ورمو لان قافين تنبني الفاتي هاجت انتلا انتلو الفات مالي جنان هاجت انتلا نف ونون دي سلبا سيقلا خناف أورومون قافيلي قبطيلين أفران أرماولي باسه هيوما مصري شابيا إرقمتوتا باندا وجد أبتشورة ناملال يا سباجي أدبتنا نوتي هجي وايسين غرسيفنا نو أبساجي سلا وان هلكن تكوتي الربا خاني جيجيرو تاتي أورومون مالي فوقاري بأيدي يجي تونيس دبي إيراتي خناف الرجال نولي جبنولي تقاتولي قداتولي جارو مخانا الروان في اللي إسانو مخانا ويا أورمو داف جالني جبني مالف جنان نموني هدون قرر ساني سيمين تونچوك آلاني والنسان سينجان أورمو مال أرغتي مي أورمون قبينيا خميت دفتي سينجان مي أبا قبينيا نو لكاوي سينجان مي أورمون أنغوتام قبتي سينجان ماريو خيسا مالتو جرا سينجان أكنا متبو أنغل غلاغنم خون سايكولوجي يوخان قر قلبي أمت خينيا cabsuudhaaf waan galgalaa ganama warri qabxee afurii yookaan ergamtoonni yookaan baandoonni godhanii jechuu kana amma ijoollee takka takka jira bar ji'a afur dura amma fakkeenya ana personally ji'a afur dura na waan naan jaan no ji'a sadii dura aboo falmataa dhaabbadhu namicha kana jala dhaabbadhu eenyu jala abbichu jala maal bar abbichuun kutee naan jaan eessa kutee boo eessa kutee abbichuun bar abbichuun kutee nu kursii jala qabu jira yaabo red carpetin sisi mannati adabadhu abiyyi jala nanje tokko yomi gaafni nakka nanjo wanni khaysa mali ji'a sadii dura beeta ha yom kutaa jennani maskaram kanan jiru nanje are you sure amma ati dhugumaan sirraa dhugaadhaahi ati amma jennan nanje bo ati amma dhugumaan soorsi qabatamaa qabda akka abiyyuu kukutennan yaabo atiin kuni da bilchaanne nanje akkasi ejeete itti qoflee bilchaanne jeeni haya anjeetin amma anis inuma xiiqii seene guyyuma lakkaawchu seene amma gisee lakkaaw maskaram seene numa laala maskaram kana hunu abiyyu kutaan jiru waan sa'a takkallee achira khaanii kuluk sa'a kuluk jettakkas ni khaanii sa'an abiyyu dhumte jechuudhaan sa'a amma ga numa laale abiyyu kutee sin jiru kursii namni jala qabees inuma erga inni akkas naanje abbayyanii eebbise dhagaa bu'uuraa warshaa madaabaraati qonnaati waamee qadirata godhabii huno nagayumaan asii dhengadda goondar dhaga achi soofumar eebbisa achi dhaga sa'a biyyuun kutee jaan kun dhiiroo anaa konfiiste moo dubbii shimallis jeesan anaatu konfiiste moo jedha kanaatu konfiiste jeetin if gaafadhe soo kanaaf jara keenya laal warri konfiis taatan jaran laal caalaas tahe abdataas tahe abdallas tahe ahmadiis tahe jamaal tahe Oromoo da jara keenya ifin gawwoomsina confusion ta'eera nuti ka confuse godhaa jiru na biraati malee isinii miti isin immoo confusion keessa baha jira keenya antalatanii isin dhaamu akka obboleessa keessan ka isin irra guddaa akka nama lafa dura isin irra bubbulee tokkotti mee warroota siyaasaa kana hedduu amantanii confusion ta'ina baha confusion keessa yaa confusion keessa jettan dhugaa dubbii shimallis jee nuti khan convince gone jesan amma hedduu ijoolleen teenya dilli takka confusion san keessa jirti confusion keessa jiraachuu isaanii wanni beektan wanna faana maxxansan amma huno laali maali wayyaaneen mootummaa haleelte waaw shaabiyaan wayyaanee haleele TPLF mootummaa haleele mitirqishoon haleele bargawaa bar eenyu haleelu jireetoo gaafatteen beeku bar miskinni xiyya hin beeku bar waaw TPLFin wanna deebar waaw mootummaa maarree godhe mootummaa baaree seenaan jedha kabo bro maaliif qabsaa ture eenyuuf qabsaa ture sigala
arra alhamdulillah xiqqaatu guddattu biiroon prime ministera harka eenyu jirti tunis siifin dhiisa deebisa makalaakaa eenyu hogganaa siifin dhiisa ayyar haayilii eenyu hogganaa siifin dhiisa waa meeqa arra oromoon tiyyaarra dur qabeenya irraa dhiibamaa turte arra gama qabeenya as deemaa jirti yo arra bileenara illee ta'uu baate yo arra taajira illee ta'uu baate gamoo gara arra miliyooneroonni xixiqqaan dilli tokko oomishamaa jira waggaa 10 booda miliyoonerootuma kanaatu bileenara ta'a jechuu yoo sii galte dubbin sii gala soo kanaa fi jara keenya dhiisa boo'icha keessaa baha negative energy kana firraa dhaaba firraa xiqqeessa if amansiisa simintoo gurratti cuqqaallattan tanaas ifirraa banaati mee qalbii keessaatiin illee waa laala maal argana dhugaadha waan takka takka qeequun mootummaan amma fakkeenyaaf waan takka mootummaan asii mindaa wanni godhe mootummaa waan akka I like qeeqa akkanaa kana I like it qeeqa akkanaa kana I like it maaliif jennaan mootummaa jabeessa qeeqin akkanaa garuu baandummaadhaan jibbaan an uumaatii nama baandaan jaaladhuan baandummaan waan fokkottu shaabiyaa wajji dhaabbadheetiin ummata gumaa masrii wajji dhaabbadheetiin TPLF fi faannoo wajji dhaabbadheetiin arraan tana ilmaan oromoo biyya ilmaan oromoo hoogganan jiisa gisee naan jettu wallaahi kokkee tana gannan kuttu kokkee tana gannan kuttu maaliif jennaan rabbi angullaanaa kannee jira maaliif akkamitti waan jettuun qabaa jechuudha gannan kuttu never ati si gahuutu dandeessi anammoo gannan kuttu soo kanaa fi jara keenya oromoon akkamit dhaabbachuu qabdi garam dhaabbachuu qabdi dhugaadha gaafii irrinaa gaafachuu mirga ani mootummaa waan gaafatin anjoo maaliif mootummaanuu galgalaa ganama hattuu isa rakkistu hattuu isa keessa jirtu galgalaa ganama dubbachaa jira hattuu isa keessa jirtu galgalaa ganama inninuu waan dubbachaa jiruuf ibsirreessaa deema ilmaan namaati isaan rabbiin taane halkan tokkotti hirribaa kaanii namni abjuu qofaani ilmi namaa takkatti niiworkii ta'u garuu kasanii ala carraaqatee dalagee sammuu dura sammuu gabrummaa keessaa unlock if godhi chipsii sammuu gabrummaa itti wanni goote kana unlock if godhi chipsii sammuu hiyyummaa tana unlock godhi chipsii galgalaa ganama boo'icha qorqalbii boo'icha galgalaa ganama akka taaziyetti suma boochisan kanas unlock godhi abbaa kiyya boo'icha keessaa bahi maali ati taaziyaan si qofa buute haa jarri haqa qaba angoo dur dhabne arganne jee ati maaltu si boochisa mee ati afaan kee qabadhu callisii dalagadhu nama sitti dubbatu garta hin jiru bare garuu ati ulee warra siyaasaan ta'in gaa ulee warra siyaasaan irraan ta'in abbaa kiyya dammaqi ulee warra siyaasaa taate warri siyaasaa sooketaa huddu jira takka sooketa masrii huddu jira takka sooketa shaabiyaa huddu jira takka aftulummaatti jira isaaniif uleen ta'in ati maal wanni ati arras booche TikTok irra teessee Facebook irra teessee ni boocha arras khalees ni boocha dheengaddas ni boocha guyyarra ajandaan qabdu ajandaan kee waluma fakkaata guyyarra maal boocha mootummaan akkana na godhe mootummaan akkas nu godhe way mootummaan achiin nu wanni godhe mootummaan akkana nu fixe mootummaa no warra siyaasaati mootummaan yoom dalagaa dhabe mootummaan laal mootummaan maal godhe beektaa namni karoora qabu namni biyya ijaarrachuuf deemu namni biyya ijaarratu citaa waliin saamuu jette oromoon namni mana tokko wajji ijaaru citaa waliin saamuu jette namni mana viillaa bareedaa ijaarrachuu jiru arra asii ijaarratee bakka arra ijaare kana booda madooshaa fuudhee way cabsaa hin cabsu bar maaliif jennaan mana kana fixateeti dafee keessa galuuf yaada rakkata cinqama malee immoo warri siyaasaa mana kee hinaaftuu fi bututtuu fi warri amma bolola angoo qabuu fi warri maaliif nurraan nu malummaan hin taane maal godha manuma ati ijaarte kana dizaayinni kun asii natti hin bareenne jee fuudhee madooshaa fuudhee manuma kee kana dha that's it maal goota kana kanu rakkise lakkii manni ati ijaaraa jirtu kun naan taane dizaayina kan lakkii annaatee jira aboo dhiisaa naatee ani maallaqii yaan hin jaaradhe yoo ittillee lakkii hin taane jee madooshaa fuudhee maal godha uniformii waraana keetii itti kaayee yoo fedhe nama wanni godha achi ummata rakkisa yoo fedhe abbaa fedhe wanni godhe ummata rakkisa maal jaa mootummaa godhee siin jaa dhugaadha mootummaan waan takka takka hattuun isa keessa jirtu siyaasaa dalagachuuf warra siyaasaa wajjin shira walii galuudhaaf waa balleessuu dandeessa mootummaan 100% perfect jedhan jiran sammuun tiyyan fudhattu dogoggora ni qabaata mootummaan 100% dogoggora qabaachuu danda'a garuu waa hunda mixii ganda keessa deemtu ijoollee duriyyaa dhakarra tatteessuu fi waan waa balleessu
yoo waxiin achi ibiddi gubate abiyyi gube yoo taaziyaan achi galtee amma tokko qufa'ee takka sukkarri jeeses abiyyi jeese asiinillee maarreetu godhe yoo hajechaa ol taate ati tarsiimoos hin qabdu waan takka hin qabdu viizhin hin qabdu diriimii hin qabdu ati boo'icha gabaasaa boo'icha maaluma rabbi xurumbaa si godhe xurumbaa dur biyya teenya gaafa ijoollee warri beeytan hin beekan warra xurumbaa afuu jira ganama ka'ee gizee taaziyaan nama galte haa uu haa maaluma rabbi xurumbaa isin godhe xurumbaa afuufu garri maa garri afuuftan adabadha jira keenya garri afuufuu keessaa baha jira keenya boo hayi haa kana haa agartan gaafa gurrarraa simintoo achi buqqaaftanii darbitan gaafa ija tanaa miti ija qalbiitii waa laaluu agartan gaafa eenyutu natti as deemaa jira adda baafattee waa hundi fatabayyanuu siitee adda sii baate oggaasa waa hunda argaa deemta lakkii jetta smaartii taata oggaa kana maal taata lakkii tanii qabe tanaa suradhee bobaa jala kaayyadheetiin tanarraa irratti ka'ee caha jechuu argachuudhaaf ta irratti itti guutachuuf hin caha malee ta bobaa jalaa darbeetiin ta biraa lakkii boo namni barabaraan gizee hunda mootummaa jiisaa oola no akkana soo kana fayyaa argadha waan hojii turtaniif akkasanii mootummaan waan fakkeenyaaf osuma misoomas gaggeessaa deemaa jiru harka tokko misooma harka tokko nagee uummataa eegsisuun dirqama warra isa rakkisan kana kadhatee dadhabe gaafa dubbiin jabaatte akkuma amma huno wayyaanee adaba qabsiise kanatti dirooniin shafshaf godhe kanatti amma lolli tabni jijjiiramee jira jechuudha dirooniin shafshaf gochuu qaba abbaa fedhe maan taane abbaa fedhe haa ta'u nama biyyan diiga je'ee biyyan shorar keessa je'ee hiyyummaa biyya tanarratti as harkisaa jiru masrii nutti as harkisaa jiru xalaata keenya diina keenya guddaa shaabiyaa diina keenya guddaa nutti as harkisaa jiru shaf godhi dirooniidhaan abbaa fedhe maan taane bakka adabadhu carraa kanniif nama tokkoo miti nama kudhanlee hoottu nagayaan biyya teenya misoomfannaa hoottu gali siyaasaa keessaa jee harar sidi daa'ee dawaasaa argachuu qaba bakka maal gootare isaa dide maal goota maal gootare akkasanii jara keenya dubbiin jabduudha wayyaaneen waan takkan dhumaa isinii hima ijoollee teenya ijoollee asirraa teessee bobboochutan wayin isinii dhaama gawwaan tahina waan abiyyi takkan isinii dhaama Mangistuu Hayilamaariyaam afaan qawweetiin dhufee maali kudeetaadhaani Haayila Sillaasee kuchise Mangistuu Hayilamaariyaam afaan qawweetiin kute Hamma isin ofaa jirtan kuni girgirrii fi shororkeessummaani mootummaa kana ulee yookaan tumsa taanee kuchiifna hojjettan jara keenya fi shawwadina. Ta duraan dura namni nuti kuchiifnu kunis eenyu eessa gala tunis gaafii jabduudha beeka. Wayyaaneen maqaletti wanni galteef gaafuma biyya teenya irra teessee qabeenya keenya saamaa turte risoorsii keenya saamaa turte bakka itti galuun qabaahi baareedee kaatee kutte. Arri shimalliseessa dhaqamee natti himi. If gaafatte Oromiyaa irraa ka'ee sabbaa keetii sii dhaqa. Bakki sii dhaquun jiru hin mohattu hin dandeessu tokko tooftaa keetti beekan miidiyaadhaan miidiyaa si caalatti beekan afaan humna si caala jaarrachaa jiran humna qilleensaa humna lafaa humna waa hunda jaarrachaa jiran ammas bakki inni itti sirraa dheessu hin jiru haa Oromoon eessa dheessa hin dandeessu kanaaf namuu xabaa isaa tolfatee karaa nagaa gizee nagaa araaraan isinii kanname araaraan buuftanii tokkummaan karaa biyya teessan tikfatanii maaliif arra Itoophiyaan guddatte Itoophiyaan warshaa madaabaraa qabdu arra doolaara biliyoonni 30 arra karoora mootummaan kun baafatee jiru eenyuu fi borganama ilmaanuma keenyaaf arra yoo warshaa madaabaraa bahee warshaalee yoo dhaabbatanii enerjii elektirikni gubbaan jaaramee baharri diimaan fudhatamee biyyi sun guddatte akka Awurooppaa biyyoota guddatan yoo taate namni irraa fayyadamu guddaan Oromoodha. Faayidaa guddaa irraa argatu. Kun nama galuuf ni galaa jechuudha. Sababa kanaaf mootummaa kana yoo dandeessan warri dandeessan yoo araarri isinii godhame araara fudhadha. Karaa araaraatiin sammuu hiikachiisaati karaa nagayaatiin qabsoorraa karaa misoomatti jijjiirama. Maaliif misoomni mataan isaa qabsoodha. Hiyyummaan mataan isii gabrummaa isiin if dandeessi. Hiyyummaan mataan isii qabsoo cimaa feeti. Kunu qabsoo takka goota jaamuu fee ta'ee goota misoomaa ta'e maaltu si rakkise eenyu si arga goota misoomaa ta'e maal gochuudhaan dalagadhu carraaqqadhu taasisa if jijjiiri sammuu ta'e jijjiiri dura sammuu ta'e hiiki sammuu ta'e tana qawwee irraa hiiki sammuu ta'e tana boo'icha irraa hiiki gaafa kaan as garagale
qarshii takkaan kaatee boru ganama miileenara bileenara ta'uu dandeessa. Maal gochuudhaan carraaqachuudhaan dalagachuudhaan niin danda'a jettee yoo sammuu ta'e amansiiftee kaate ka'ii rakkoo naannoo kee jiru barbaadi. Ilmi namaa gaafa rakkoo arge opportunity jira rakkoo san keessa. Opportunity sana akkamittiin argadhaa if jijjiiruudhaaf ka'ii tattaafadhu. Ka'ii feetu liqii fudhadhu feetu waan feete godhu karaa feeteen deemi feetu baqarra jiraadhu feetu biyya alaa biyya guddatte jiraadhu feetu biyya keessa jiraadhu ka'ii mee goota misoomaa ta'e ka'ii if ta'e if danda'e faamilii ta'e danda'e gaafa if dandeessee maatii kee dandeessee saba kee dandeessee biyya ta'e dandeesse ati goota. That's it. Gootummaan kana caalin jiru har'a Oromoodhaaf. That's it. Lakki nageenya feena nageenyi nurraan dhaabbanne ajjeechaan nurraan eenyu si jeesu jira namni dalagaan qabu sooduma si jeesu. Asii qarshii dhibba ergita akka nama ajjeesaniif akka shoororkeessaniif hundi asii maallaqa ergee ifi ummata shoororkeessee oo mootummaan nu shoororkeessee siin jaa. Come on bro. Mootummaan dalagaan qabu hasi shoororkeessuuf. No, akkasii miti. Qarshii dhibba san ergiiti deemiti jabloo itti jalqabii deemiti waan takka biti waan takka itti godhi deemi waan akkana xiqqoo takka dalagadhu yoo jettee ergiteef waan guddaa namni kun if jijjiiruu danda'a. Dirqama siyaasa laaqachuun qofa ilmi namaa. Meeqaa jira sagalee isaa dhaamsatee osoo waa'ee siyaasatti hin dabalamne itti yaadee rafee ka'ee if jijjiiruuf ka'ee dhaabbatee deemaa jiru meeqaa jira. If jijjiira namni sun. Namni gaafa muratee ka'ee if jijjiira. Gaafa karoora baafatee if hin jijjiira jee inni jijjiiramaa jechuudha. Kunu gootummaadha mataan isaa. Akkasanii fayyaan aadaa thank you so much. Warreen boodara dhuftan waa lamarraan dubbachuu dhufe waa'ee dheengadda ummatni TPLF shororkeessaan TPLF naannoo Affaar seenee lola baneerratti mootummaan injifannoodhaan afaan isaa cuqqaalee drooniidhaan dhukkeerraa kaasee deebisee amma hunu adabattee xaxxira jettee hafuura nuu kannitee jirti jechuudha. Lammaffaa gaafii Oromoon tuquu sodaattee bira deddeemtuun isinii kaasee gaafiin sun maal jetti isinillee if gaafadha. Oromoon gaafii tana if gaafadha. Hayyoota keessanis gaafadha. Eliitii keessanis gaafadha. Oromoon eessa dhaabbachuu qabdiidha. Akka nama tokkotti Oromoon eessa dhaabbachuu qabdi. Diiteelii wajjin isinii kaayee jechuun warreen boodara dhuftan duuba deebi'aa viidiyoo dhaggeeffadha. Oromoon sababaan isiin eenyoo akka dhaabbachuuf eessarra akka dhaabbachuu qabdu takka lama jee isinii tarreessee isinii kaayee duubarra deebi'aa dhaggeeffadha warreen boodara dhuftan. Thank you.